Har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo irraatiin waa'ee jeenetiksii kan ilaallu ta'a. Egaan jeenetiksii kutaawwan kanaa gaditti jiranutti hanga murtaa'e waan tokko ilaaltanii jirtu. Dabalataan as keessatti immoo hanga tokko expand goonee kan waliin ilaallu ta'a. Yuunitii kana jalatti wantoonni nu cover gochuu qabnu akka unit learning outcome'itti as bira nu kaa'amanii jiru. Akka kootti wanta recommend isin godhu inni yuunitii tokko yeroo eegaltan kana ilaaltanii kaatanii kana irratti hundooftanii waan hubachuu qabdan. Fakkeenyaaf namni tokko yuunitii kana xumuree ofii isaatii geneticsii describe gochuu hin danda'a. Cell divisionii describe gochuu hin danda'a. Wantoota akkasii ofii keessaniif of test of gochuudhaaf kana ilaaltanii kaatanii kanarraa waan dubbistan plan osoo gootanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Egaan kanaan yeroo keessan hin gubu kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti hin deema. Genetic materials yeroo jennu maal jechuudha? Maybe jecha kana kutaawwan gadiittis yookiin wantoota adda addaa irraa dhageessaniitu ta'uu danda'a. What does it mean? Yaada tokko nuu kaasa kitaabni keessan asitti. Mee maatii kee ilaalii, barattoota kutaa keetii ilaalii, namoota naannoo keetiis ilaalime. Namoonni kun wal fakkaatu? Fakkeenyaaf atiif barataan kutaa keetii yookiin barattoota kutaa kee jiran lama fuutee osoo wal bira qabdee isaan ilaaltee barattoonni kun wal fakkaatu? Kun walirraa fagoodha hanga tokko. Mee maatiidhuma kee keessatti immoo deebiitii ilaali. Obboleessa kee, obboleettii kee. Maatii kee keessa namoonni jiru kun are they the same or different? Wal fakkaatu moo adda adda? Okay. Gara jettee yoo yaadde maaliif ta'uu danda'a jettee yaadda? Normally deebii kana yuunitii kana keessatti kan argattanu ta'a. Sanaan dura garuu mee just viidiyoo kana bakka kanatti dhaabaatii try to explain, try to think what is the reason behind the difference between you and your family, you and your classmates, or everyone else. Garaagarummaan gidduu lamaan namootaa jiru kun sababa maaliirraa kan ka'e sitti fakkaata? Konseptiin kun garamitti nu geessaa? Gara genetiksiitti nu geessaa jechuudha. Genetiksiin konseptiin isaa maali? Waa'ee maalii dubbatas jedhu gadi fageenyaan akka ilaallu nu godhaa jechuudha. The branch of biology that concerned with study of genetic materials of organisms and how traits are passed from one generation to the next generation is through what? Through genetics. Maal jechuu yaadeeti? Genetics jechuun normally it is a branch of biology. Akka branchii biology tokkotti kan qoratamudha. Kunis waa'ee maalii ibsa jennaan? Genetic materialiin orgaanizimoota gidduu jiruu fi wantoonni amaloonni generation irraa gara generationitti bifa kamiin darbu isa jedhu kan qo'atudha. What is trait? What is genetic material? Sana gadi fageenyaan yuunitii kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. The genetic material of an organism refers to material that carry genetic information and pass it from one generation to the next generation to perpetuate life. Genetic material yeroo jennu normally materialii organismii tokko or it's a material of an organism jechuun genetic materialii organismii tokko keessa jiru kan jiinii isaa yookiin sanyii isaa fuudhee dhaloota itti aanutti dabarsu. Sana jechuunis generationiidhaa gara generationiitti dhaloonni akka itti fufu kan godhudha jechuudha. Genetic material is almost all organisms has it, which means normally genetic materialiin organismoota hunda keessa jiru iyyuu DNAdha. Normal yeroo dubbannu
yeroo waa'ee genetic materialiin dubbatamu we are talking about DNA yeroo baay'ee jechuudha. Waa'ee DNA ti kan dubbataa jiru. Kana jechuun gan there is also RNA. RNA is also genetic material in some viruses like HIV, COVID-19. Isaan keessatti immoo genetic materialiin isaan irraa uumaman maalidha? RNA dha jechuudha. Akka namaatti yeroo ilaallu gan when we talk about genetic material we are talking about what? We are talking about DNA. So DNA jechuun maal jechuudha? DNA'n gabaajeedha. Innis deoxyribonucleic acid kan jedhu ibsa. Is an hereditary material in human and other organisms. Sanyii irraa sanyiitti kan darbudha. It exists in double helix. Fakkii isaa ilaallaa gara fuulduraatti. Just akka yaadaatti isinitti himuudhaaf heeliksii lama yookiin waan dabilii ta'edha. Heeliksiin isaa lama jechuudha. Walirra kan naannee kan jiru jechuudha. It is formed by base pairs. Base pair kan jennu jira. Nitrogenous base jechuudha. Shugariin jira akka baakbooniitti yookiin akka dugda isaatti kan isa tajaajilu. Shugariin keessa jira. Sanatti aansee immoo akkasuma fosfeetiinis hin jira jechuudha. Wantoota kana sadan irraa kan genetikiin DNA'n uumamu. Maaliin jedhee? Nitrogenous base, sugar and phosphate isaan kanarraa uumama. Akkasuma ribonucleic acidiinis jira. It also serves as genetic code jenneerra vaayirasoota wantoota tokko tokko keessatti. Akkasumas immoo proteinii produce gochuufis ni tajaajila. There are some proteins that are synthesized from RNA. So structure isaanii maal fakkaata? Yeroo structure DNA fi RNA ilaallu lamaan isaaniiyyuu structure adda addaa qabu. Akka wantoonni wal fakkaatanis ni jiru, wantoonni adda adda isaan godhanis ni jiru. Isa jalqabaa DNA irraa haa eegallume. DNA is a ladder-like double helix twisted into a spiral shape. Shapein isaa normally spiral shape dha. Maybe fakkiin isaa naannoo kanarra yoo jiraate isinittiin agarsiisa. Double helix dha kan inni qabu akkuma asirratti ilaaltanu kana. Kunoo gamaaf gamanaan asiif asiin lamaan isaati kan walitti peeriin isaa naanna'ee jiru jechuudha. Isaan kanarraa kan inni uumamu. Gidduu isaanii immoo I think mul'ata dheeyyaadha. Gidduu isaaniitti immoo base peeriin hin jira jechuudha. Base peeriin kun adenine, thymine, cytosine, guanine warri kun wal qabsiisanii jiru jechuudha. Bifa kanaan double helixii ni jenne. Helixii lamarraa haala ammaatiin kan inni uumame ta'uusaa agarsiisuudhaa fi sunis sugarii fi fosfeetii of keessaa qaba. And nitrogenous basein immoo warra amma jenne afuran isaaniiyyuu keessa jiru jechuudha. Nitrogenous basein maali? Adenine, thymine, cytosine fi guaninidha. Isaan kana bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Purine fi pyrimidine jennee bakka lamatti qoodna. Isaanis purine kan jennuun adenine fi guaninidha. Thymine fi cytosine immoo maal jennee waamna? Pyrimidine jennaani jechuudha. Normally waa'ee DNA waan dubbataa jirruuf kanan akkas jedhee RNA keessatti immoo thyminiin maaliin bakka bu'a? Uracilidhaan bakka bu'a. Warra hafan sadan garuu wal fakkaataadha. So bifa kanaan structure isaa yeroo ilaallu kun sugariidha. Sugariin kun pentoosiidha. Pentoos jechuun kaarboonii 5 kan qabudha jechuudha. Akkuma asirratti ilaaltan kana kaarboonii 5 irraa 1, 2, 3, 4, 5 shanan kanarraa kan uumamedha. Itti aanee nitrogenous basein kunoo bakka kanatti argamu. Phosphate groupiin immoo gama kanaan argama jechuudha. So the structure of a single nucleotide
niwukilootayidii tokko structurein isaa maal fakkaata jennee yeroo ilaallu, each nucleotide is composed of what? Sugar, phosphate group and nitrogenous bases. Akkuma sila isiniin jedhe nucleotidein tokko sugarii qabaa, phosphate groupii qabaa, nitrogenous basii qabaa jechuudha. Kanaafuu isaan keessatti immoo nitrogenous basein kun wantoota 4 of jalaa qaba. Isaanis adenine, thymine, guanine akkasuma cytosine jennee waamnaan jechuudha. So the nitrogen bases belong to two large chemical families. What I have said to you before, those are what? Purine and pyrimidine. Purine fi pyrimidine jedhamu jechuudha isaan kun lamaan. So the A and the G, which means adenine and the guanine, are purines. Adenine fi guanine maal jedhamu? Purine jedhamu. Itti aanee cytosine fi thymine dha. Isaan immoo maal jedhamu? Pyrimidine jedhamu jechuudha. So normally pairing akkamitti uumama yeroo jennu, pairing adenine fi thymine gidduutti akkasumas immoo cytosine fi guanine gidduutti kan inni uumamu. Bifa kanaan they form unit called base pair. Base pair waan jedhamu kan jarri uumanu adenine yeroo hundayyuu thymine wajjiniin, cytosine yeroo hundayyuu guanine wajjiniin jechuudha. Kun yeroo baay'ee gaaffii irratti bifa kamiin dhufa yoo jettan, normally maal isin gaafatu? I think xiqqoos akkas ta'uu isaa wayya fakkaata. Lakkoofsa kennuuf, lakkoofsa yeroo kennanuuf let's say afuran isaanii parsantaa 100 ta'uu qabu jennee yoo yaadne, parsantaa kan tokko qofa isinitti himu. Afuran isaanii keessaa tokko qofa jechuudha. Let's say guaniniin parsantaa 20 yoo isiniin jedhan, akkam gootanii kan warra kaanii argachuu dandeessu? Guaniniin 20 isiniin jedhan jechuun karaa biraatiin guaniniin eenyu wajjiniin kan inni pair godhu? Cytosine wajjinii jenneerra mitiire. So gatiin guaniniif gatiin cytosine wal qixaa jechuudha. Kana jechuun guaniniin 20 yoo ta'e cytosiniinis 20, which means 40 guutan mitiire. 40 erga guutanii booda kan hafe 60. 60 kan ammoo isaan hafaniif bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Sababni isaas isaanis wal qixa waan ta'aniif, adenine fi thymine wal qixa waan ta'aniif isaaniif bakka lamatti yeroo qoodnu 30 isaan ga'a. Bifa kanaan gaaffii irratti ni dhufa waan ta'eef hubachuun keessan gaariidha jedhanii. Purine fi pyrimidine akkamitti gargar ba'u yoo jettan, puriniin ringii 2 qaba. Pyrimidine garuu ringii 1 qofa kan inni qabu. Lamaffaa immoo puriniin double ringii isaa 9th number double ringiidha kan inni qabu. Kana jechuun 9ffaa irratti kan inni qabu jechuudha. Inni 9 ta'a. Inni kun immoo 6 membered single ring memberii 6 qaba jechuudha single ring irratti. So haala kanaan purine fi pyrimidine adda baafachuu dandeessu. So two ring yoo jedhe purine dha, single ring yoo jedhe pyrimidine dha jechuudha. Structure isaanii yeroo ilaallu, in DNA structure, sugar which is deoxyribose. By the way, ribose dha lamaan isaanii DNA keessas, RNA keessas garuu inni DNA keessaa ribose qofa osoo hin taane maanni deoxyribose dha jechuudha. Deoxy see kanatti dabalamti malee normally ribose sugar dha kan nu DNA irraa produced ta'u. And phosphate isaas akka backbone itti tajaajila jedha. Nitrogenous basein immoo waliin maal uumu? Isaanis backbone ta'aniiti kan isaan fayyadan. Strandii lamaan gidduu walitti pair ta'anii ladder like structure uumu jechuudha. So each strand of DNA shows polarity. This polarity, which means the two ends are
different. Gamni gama tokkoo fi gamni garasii garagaraa jechuudha. Polarity kana maal jennee waamna yoo jettan 5 indii fi 3 ind jenna jechuudha. Dhuma shanaffaa fi dhuma sadaffaa yookiin gamaan shanii gama kanaan immoo sadii dhumni isaa yookiin caafiin isaa jechuudha. So the two strands of DNA run in opposite direction. This is very important. Isaan kun lamaan 3 indiin kara jirutti deema. 5 indiin immoo faallaa isaatti deema. Dabalataan immoo straandii lama qaba jennee mitiire. Gama kanaaf gama garasiitiin double helixidha jennee miti. Inni gara kanaas gara gadiitti yoo deemaa jiraate inni garasii immoo kara faallaa isaatti deema jechuudha. Straandiin lamaan DNA'n straandii lamarraa uumama jenneerra. Straandiin lamaan kun waliif faallaa deemu jechuudha. Strands are helically what? They are twisted. Twisted jechuun walitti akka maramaniiti kan isaan jiranu malee kallattiidhaan akka muka lama wal bira jaajjee masalaalii beektu isatti immoo mana faa yaabbatan jechuudha. Yeroo manni ijaaramu wantoota akkasii akkasuma diishiin faa yeroo sirreessamu. So akka kanattiin kallattiidhaan lama ta'ee kan ijaajjee osoo hin taane walirra naanna'ee twisted kan ta'edha. Double helix structure DNA kan argatan namoota lama, isaanis James Watson fi Francis Crick jedhamu. So gabaabsamee yeroo baay'ee Watson and Crick's structure jedhamee waamama yeroo tokko tokko. Okay. Itti aansinee genes and chromosomes. What is gene and what is chromosome? So sections of DNA structure that contain set of instructions that determine characteristics of an organism are called what? Gene. Gene jechuun it is a functional unit. Functional unit dha. DNA keessa kan jirudha. Maal dabarsa yoo jettan instructionii kan dabarsu yookiin ajaja kan dabarsudha. To determine what? An organism. Organismii tokko akka kan adda isa godhu yookiin kan determine isa godhu gene sanaa jechuudha. So that is why we call it is a basic structural and functional unit of inheritance. Dhaala keessatti yookiin sanyiitti yeroo darbu basic unitiin structuralis functionalis. Structurally functional jechuun structurii functioniin normally ijaarama wanti tokko irraa ijaarame structurii isaa jenna. Functioniin immoo hojii jechuudha. Maal akka inni hojjetu. Fakkeenyaaf somba keessa yoo fudhattan sombi structurii qaba. Structurii akkamitti uumame bakka lama jira, loobii qaba jettanii bakka bakkatti qooduu dandeessu. Akkasumas immoo functional unit isaas adda baasuu dandeessu jechuudha. Functional unit yeroo jennu functionii irratti hundoofne hojiin sombaa maayini qilleensa keessatti fudhachuu fi ala baasuudha. Akkasuma structurein DNA tokkos determine kan godhamu inheritancein yookiin sanyiin sanyii tokko irraa gara biraatti darbuudhaaf normally maal irratti hundaachuudha? Gene irratti hundaa'a. So don't forget that genes are structural and functional unit of inheritance isa jettu kana tasuma hin dagatinaa. Gene passes from parents to offspring during both sexual and asexual reproduction. Through what? Through cell division. Genein yeroo wal hormaanni geggeessamu wal hormaanni kun sexualis ta'uu danda'a, asexualis ta'uu danda'a depending on the organism. Nama yoo ta'e yookiin akkasuma animaalota yoo ta'an isaan gurguddaan jechuudha. Sexualidha miti kan isaanii wal horan. Akkasuma immoo wantoonni xixiqqoon tokko tokko jiru kan asexualii gargar ba'an. Isaan kunis binary fissioniidhaan ta'uu danda'a. Seelonni bakka bakkatti qoqqoodamanii jechuudha. Like fungus and blah blah things. Warra akkasii keessattis normally geeniin ni darba jechuudha. Geeniin dirqama
jenereeshinii tokko jenereeshinii biraatti darbuudhaaf wanti sun sekshuwaalii kan riiproodius ta'uu hin qabu. Sun dirqama miti jechuudha. As sekshuwaalii warra wal horaniifis sekshuwaaliif as sekshuwaaliin isinii galeera deeyyaadha. Sekshuwaalii jechuun wal hormaata geggeessanii kan wal horan jechuudha. As sekshuwaal jechuun immoo wal quunnamtii saalaa osoo hin godhin wal horuu kan danda'an jechuudha. Isaan keessattis noormaalii jiiniin ni barbaachisa akkasuma immoo offspringitti darbuudhaaf dirqama jechuudha. Offspring jechuun simply ijoolleetti yookiin mucaatti jechuudha. So jiiniin eessatti argama yoo jettani kiroomozoomii keessatti argama. So what is chromosome? It is a thread-like structure made of protein called histone and DNA molecules. Kanaafuu waa'ee DNA dubbanneerra mitiire kanaan dura. Jechuun DNA maal akka ta'e, structure akkamii akka qabu, maal of keessaa akka qabu dubbanneerra. Plus histoonii proteinii jedhamutu jira. Proteiniin histoonii jedhamu kunii fi DNA'n gaafa walitti dabalaman maal uumuu? Kiroomozoomii uumuu jechuudha. So each chromosome may contain hundreds and thousands of genes that are arranged linearly along the length of each chromosome. Kiroomozoomii tokko irratti 100 yookiin 1000 jiraachuu danda'u jechuudha. Kiroomozoomii tokko irra jiiniin hedduun jiraachuu danda'a. And with each gene having its own unique position on the chromosome like locus or loci. Locus jechuun bakka jechuudha. Bakka jiiniin itti argamu jechuudha. Locus kan jennuuni yoo bakka baay'ee ibsuu barbaanne immoo pluraalii lookii jedhama. So jiiniin hundisaayyuu garaagarummaa ni qaba. Unique structure, unique position irratti kan inni argamu. So chromosome, DNA structure, histone protein and a gene. So chromosome exists in pair in diploid organism in which one chromosome is always inherited from mother and the other is from father. Normally as jalatti akkuma sila jenne chromosoomiin maalirraa uumama jenne? DNA fi histoonii irraa uumamaa jenne. So DNA'n immoo of keessaa maal qaba jenne? Jiiniidha jenne. Jiiniin immoo maali? Structural and functional unit of inheritance dha jenne. Kiroomozoomii tokko keessa immoo jiinii hedduutu jira jenne dabalataan mitiire. So kiroomozoomiin daayipilooyidiidha. Daayipilooyidii jechuun bifa lamaan dhufaa jechuudha. Bakka lamatti qoodamaa jechuudha yookaan immoo kunis walakkaansaa haadharraayi, walakkaansaa immoo abbaarraa kan dhufu ta'a. Fakkeenyaaf ilmi namaa kiroomozoomii 46 kan inni qabu. Isaan kunis 23 haadharraayi, 23 immoo abbaarraa kan dhufu ta'a. Isaan kun lamaan walitti dabalamaniiti kan isaan nama tokko uumanii jechuudha. So nama guutuu fi fayyaa tokko jechuun kiroomozoomii meeqa of keessaa qaba? Kiroomozoomii 46 qaba. Eessaa dhufanii? 23 haadharraa dhufe, 23 abbaarraa dhufe. Kun hundi inni kan structurii keessan biraa yookiin somatic partii keessan kan uumu ta'uu danda'a. Kaan immoo seeksii keessan kan define godhu ta'uu danda'a jechuudha. Saala keessan kan murteessu ta'uu danda'a. So the function of DNA. Function of DNA is to store all the genetic information that an organism needs to grow, develop, reproduce, control the cell and survive. So DNA structure isaa ilaalleerra amma immoo function yookiin hojii isaa ilaalla. Hojiin isaa maal inni jennaan? Normally genetic information maal gochuudha? Store gochuudha jechuudha. Salphaatti sanyii of keessatti qabachuu jechuudha.
sanyii store godha. Sanyii store godhe kun maaliif fayyada jennaan tokkoffaa orgaanizimiin sun akka guddatuuf, akka wal horuuf, akkasuma immoo seel saayikilii wanti jedhamu jira. Adeemsa ittiin saayikiliin seeliin saayikilii geggeessee ittiin babaay'ataa deemu jechuudha. Akkasuma immoo orgaanizimiin sun survive akka godhuuf isa fayyaduu danda'a. So while DNA determines the characteristics of an organism, it is also responsible for what? For carrying and transmitting hereditary materials or genetic instructions from parent to offspring. Normally wantoota kana maal godha jenneerra guddinaaf, wal hormaataaf akkasuma survive gochuudhaaf ni fayyada jenneerra miti. So DNA'n characteristics orgaanizimii tokkoo kan ibsudha. Akkasuma immoo sanyii genereeshinii tokko irraa fuudhee genereeshinii biraatti, abbaa fi haadha irraa fuudhee ilmaa fi intalatti kan dabarsudha jechuudha. So let me ask you a question. Saala keessaniif eenyutu murteessame? Abbaa keessanii moo haadha keessanii? Saala keessan kan murteessu eenyu? Abbaa keessanii moo haadha keessanii? So gaaffiin kun maaf akkan isin gaafadhe beektu? Yeroo durii jechuudha namoonni duraan turan maal godhu? Haadha warraa ni fuudhu. Haati warraa isaanii ni deessi. Yeroo deessu sana dhiira da'uu fi yoo didde ilma dhiiraa naa kennaa hin jirtu jedhanii kan biraa fuudhu. So namoonni kun sirrii turanii? After science, after understanding the concept of genetics, was it right? Sirrii ture kun? Egaan gochi kun sirrii miti. Sababni isaas maal jennaan gochi kun sirrii miti yeroo hin jedhu haadha warraa jijjiiruun isaanii kan biraa fuudhuun isaanii jechuu koo osoo hin taane inni dhimma biraati. Yaadumti isaanii jalqabumarraa sirrii miti. Maaliif ilma dhiiraa argachuu dhabuu isaaniitti yookiin intala durbaa argachuu dhabuu isaaniitti kan murteessu abbaadha malee haadha miti. Sababni isaas konseptii jeneetiksii keessatti I think gara fuulduraatti bal'inaan ilaalla gin eegan jalqabee numan isinitti hima. Normally jeneetiksiin kan dhiiraa X fi Y of keessaa qaba. Kan jiiniin dhiiraa jechuudha. Jiiniin dubaraa immoo X 2 qaba. So yeroo walqunnamtii saalaa godhanii jiranuu X fi X'n yoo lama ta'anii paired ta'an X'n isa dhiiraa fi X'n isa durbaa yoo walitti pair ta'an durbatu uumamaa. Y'in isa dhiiraa fi X'n isa durbaa yoo walitti pair ta'an dhiiratu uumama. Kanaafuu Y kan kennu dhiira. So ilma dhiiraa barbaadaa yoo jedhe ofiisaatii X kennuu dhiisee Y kennu malee haati garuu X'n ala waan biraa kennuu hin dandeessu. So yoo danda'e kanuma isaa sirreeffatu malee haadha warraa jijjiiruun falan ta'u ture jechuu yaadeetanii. Anyways, it was a concept of, it's just a concept of genetics, how what the probability of getting male and female depends on the man, not the woman. Isa dhiiraa irratti hundaa'a malee haadha irratti hin hundaa'u jechuudha dhiira ta'uuf durba ta'uuni. So let's continue. DNA replication maal jechuudha? DNA replication is a process by which DNA makes a copy of its during the cell division. So DNA'n tokko akka baay'atuuf koppii isaa akka uumuuf maal geggeessuu qaba? Divisionii, cell divisionii geggeesseetiyyuu replicate ta'a. So DNA has what? Unique property, amala addaa qaba. Adeemsa maalii keessatti? Adeemsa replication of production of carbon copies. Copy adeemsa of godhu keessatti amala addaa qaba jechuudha. Adeemsa addaatiin kan inni
kooppii isaa uumu. This is essential for transfer of genetic information from one cell to its daughter and from one generation to the next. Dhaloota irraa dhalootatti jiinii dabarsuudhaaf kun waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So DNA replicationin tiyoorii adda addaatu jiru. Akkamiin replicate ta'a yaada jedhu irratti isaan kunis conservative, semi conservative or non conservative warri jedhanu jiru. Normally semi conservative inni jedhu yaada fudhatamaadha. Inni kunis DNA'n yeroo replicate ta'u walakkaa kan old yookiin kan duraanirraa walakkaa fudhatee isa haaraa immoo walakkaatti dabalee tiyyuu DNA'n haaraan uumama malee just DNA'n haaraan completely uumamu yookiin DNA moofaadhuma durii osoo hin taane haaraa fi moofaatu walitti dabalamee uumamaa jechuudha. Kana jechuun seemii jechuun walakkaa jechuudha. Conservative jechuun eeguu yookiin isa duraanii hambisuu akka jechuuti. Kanaafuu seemii conservative jechuun walakkaa isa oldiirraa walakkaa immoo isa niiwurraa fuudhaa jechuudha. So which means that each strand in DNA double helix acts as a template for the synthesis of new complementary strand. Strandiin egaa sila lamatu jira inni miti gamanaa fi gamasiin lamatu jiru. Isaan kunis tokko asii yoo jiraate tokko asiin jiraate kanatu walitti pair ta'ee jira miti adenini, thymine, cytosine kan jenne kana. So inni gama kanaa fi inni gama kanaa yeroo adeemsa replicationii DNA keessatti yookiin tokkoon kun hafee gama kanaan haaraan irraa kooppii godhama yookiin inni gara kanaa hafee inni gara kanaa haaraan irraa kooppii godhama malee noormaalii lamaan isaanii badanii haaraan uumama jechuu miti yookaan immoo haaraa isuma duraaniitu just akkuma kanattiin itti fufa jechuu miti jechuudha. This is the concept of semi-conservative. So there are steps in which DNA replicate itself. Stepota ni qaba. Isaan kunis enzaayimii adda addaa fayyadamuudhaan steepii adda addaa irratti enzaayimii adda addaa fayyadamuudhaan kan inni geggeessu. Fakkeenyaaf enzaayimoota koomanii 5tu jiru. Isaanis inni jalqabaa DNA helicaseedha. Helicasein maaliif fayyada jennaan? It binds to double stranded DNA and stimulate separation of two strands. Normally double stranded DNA sanatti qabatee kee maal godhaa? Sanatti bind eega godhee booda strandonni lamaan akka adda adda ba'anu godhaa jechuudha. Akkuma sila kaasuuf yaaletti strandiin lama asiin jira, tokko asiin jira, tokko asiin jira, isaan kun wal qabatanii jiru miti. So DNA helicase jechuun asiin dhufee kan isaan maal godhuudha? Adda kutaa deemuudha jechuudha. Bakka lamatti isaan baasa. Isa booda DNA polymerase immoo kan jenna jira. DNA polymerase kuni it adds new nucleotide to the growing strand of DNA and links it together. So akkuma maqaa isaa polymerase jechuun baay'isuu jechuudha. Baay'isuu jechuun immoo asitti nucleotide haaraa strand DNA sanarratti add godhaa itti dabalaa deemaa jechuudha. Bifa kanaan DNA beeziin sun sequencii sirrii isaa qabatee deemaa jechuudha. Kun asiin yeroo inni kutaa deemu kan biraan immoo asiin dhufee isa gara kanaatti irraa kooppii ta'aa deemaa jechuudha. Ittaanii RNA primaseedha. RNA primasein DNA strandii akka jalqabu godha. Which means DNA strandiin complementary isa sana. Complementary jechuun not means the same by the way. It's not identical. Gin complementary jechuun kan isaa wajjiniin walitti bind ta'uu danda'u jechuudha. Sila maal jennee turre eenyu feentu walitti bind ta'a jenne. Adeniniin eenyu wajjinii? Thymine wajjinii. Guaniniin immoo cytosine for guanine and adenine with what? It binds with thymine jenneerra mitiire. So gama kanaan adeniniin yoo jiraate dirqama garanaan kan jiraachuu qabu yoonni adeniniidha. Gara kanaan immoo yoo cytosiniin jiraate gara kanaan kan jiraachuu qabu yoonni dirqama guaniniidha jechuudha. This is the base formation. So kun akka eegaluuf jalqaba eentuyyuu
RNA jalqaba synthesize godha. DNA'n akka eegalu feentu synthesize godha. RNA primase dha. By the way, don't be confused that as biratti DNA primase ta'uu qaba ture miti. Kana jechuun dogongorachuu osoo hin taane normally RNA primase dha. DNA'n akka itti fufuuf replicate ta'uuf kan isa tajaajilu jechuudha. So ittaanee DNA ligase dha. By the way, this one is the only RNA. Maqaan isaa RNA kan jedhamu isa kana qofa. Warri kaan maanni DNA jedhamaniiti kan isaan moggaa'anii jiran. DNA replication akka jalqabuuf RNA primasein dirqama jechuudha. Ligase jechuun akkuma maqaa isaa wantoota lama kan walitti fidu jechuudha. DNA lamaan kana kan wal qabsiisudha. Dhuma irratti topoisomerase dha. Topoisomerase sila DNA maal godha jenneerraa walirra coil ta'a miti naanna'aa jechuudha. Sun limitii qaba. Limitii sanarra darbee baay'ee yoo naanna'e rakkoo biraa fida jechuudha. So over super coiling akka hin jiraanne eegaa jechuudha. So what is replication fork? Replication fork jechuun it is a place where the replication starts. So structure that forms within the long helical DNA during DNA replication, and it is called replication fork. It is a point formed due to unwinding and separation of two strands appear like what? Y-shaped. Y-shaped kuni akkachitti kaasuuf yaallee kun straandii tokko yoo ta'e kun straandii biraati. Isa booda DNA helikeesiin yeroo asiin kutaa deemu straandiin kun garanaan akkana ta'aa deema. Garanaan akkasii mitiire jechuun tarsaasaa gadi yeroo inni deemu jechuudha gadi. So this forms Y-shape uumaa jechuudha. Y-shapein kun ka'umsisee bakki kun that is called the starting point of replication, which is called replication fork jechuun isii kana. Leading stranding fi lagging stranding hin jira. Leading strand jechuun it is a strand of new DNA which synthesizes the same direction as the growing replication. Replication sana wajjiniin wal fakkaataa strandii wal fakkaataa uumamaa deemu jechuudha. For A the same jalqaba strandii irraa copy goonu uumna mitiire jechuun from which strand is the DNA is being copied from inni jedhu it matters. Kamirraa copy ta'aa jira. So isa gara kanarraa yoo ta'e gara kanaan inni dhufaaru kun leading dha, inni gara kanaan jiru immoo lagging strand ta'a jechuudha. So there are 3 stages in DNA replications that are stage 1, 2 and 3. Stage 1 jechuun DNA helix structure is unwound and undeeped. Adda banamee bakka inni itti jiru jechuudha. Hydrogeniin gidduu isaanii jiru beezota gidduu jira miti hydrogen bondiidhaan beeziin sun kan inni kan wal qabee jiru adeniniin thyminiin wajjiniin guaniniin cytosiniin wajjin kan wal qabee jiru normally hydrogen bondiidha. So it holding 2 strands together that gonna be broken down jechuudha. Sun ni caba. Sana booda double helix structure of DNA will be separated. Bakka lamatti qoodama jechuudha sun. Stage 2 irratti normally 2 separated strands will act as a template for making new strand. Isaan adda ba'an kun adda citan kun lamaan. So normally inni kun kan ittiin adda ba'u DNA helikeesii kan sila jenneeni. Isa booda bakka itti qoodame miti stage tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo egaa walitti adda qoodamanii template ta'uu jechuudha. Template jechuun waan irraa copy godhamu ta'uu jechuudha. Sanarraa copy ta'a DNA itti aanu. So DNA polymerase will add the free DNA nucleotide using complementary base pairing, as we have said before, A to T and C to G. One of the strands is synthesized in the same direction as growing replication. That is what we said, leading strand. Leading strand jechuun akka sila jenne kanirraa inni strandii sanarra jiruu fi inni copy ta'aa jiru wal fakkaataa taanaan leading strandidha. Inni
isarraa istiraandii irraa kooppii godhamaa jiruu fi inni haaraa synthesize godhamaa jiru immoo waliin fakkaatu taanaan lagging strandii ta'a jechuudha. So DNA polymerase adds nucleotide to deoxyribose 3-ended strand in the 5 to 3 direction. Normally direction isaanii 5 gara 3tti yeroo kaa'amee jedhu nucleotidein haaraan eessaan add godhama? Kara sadaffaatiin kan inni add godhamu, kara shanaffaa otoo hin taane kara sadiitiin. Fiixee lama qaba. Asiin 3 yoo ta'e, asiin immoo 5 yoo ta'e, asiin 5, asiin 3 miti. So nucleotidein haaraan asiin add godhama malee gara kanaanii miti. So inni asiin itti fufaa jiru kuni that gonna be what? The leading strand. And the other strand synthesized opposite to the direction of growing replication fork gonna be lagging strand. Leading strand fi lagging strand wantoota adda isaan baasan ni qabu. Isaan kana ilaalla gadi fageenyaan. Stage 3 irratti immoo maaltu jira? 2 new strands twist to form what? Double helix. Isaan haaraan kun egaa uumamanii helix. Egaa straandii lama uumamee booda straandii lamaan kun immoo maal ta'a? Walitti maramuu jalqabaa jechuudha. Yeroo sana coiliin yookiin twisted ta'ee naannoo eegala jechuudha akkuma asitti ilaaltan kana. So fakkiin kun hundaa'u more kan ibsu ta'a. Jalqaba irratti leading strandii normally jalqaba irratti helikeesiin adda baasaa jira, asitti kutaa jira. Y shape'iin nu jenna silaa kunoo bakka kanatti Y shape'iin akkana uumamee jira. Y shape'iin immoo jaajjeemti dalga ciiseeti. So akkasitti dalga ciisee jira. Isa booda gamanaan lagging strandii jira, gara oliitiin immoo leading strandii jira. Akkuma ilaaltan DNA polymerasein walitti qabsiisaa jira jechuun polymerize godhaa jira jechuudha. Nucleotide additti godhaa yookiin walitti dabalaa jira. Isa booda isaan add ta'an kan immoo maaltu walitti qabsiisaa? Akka sila jenne laayigeesiidha jechuudha. Laayigeesiin isaan kana lamaan kan wal qabsiisu ta'a. Polymerasein add godhaa, itti dabalaa, haaraa itti dabalaa deema. Laayigeesiin wal qabsiisaa, helikeesiin adda kutaa. So bifa kanaan itti fufaa jechuudha. Kiroomozomiin fakkiinsee kana fakkaata. So bifa kanaan yeroo deemnu indii qabaa, 5 indii fi 3 indiin jira. Asirratti fakkii isaan kaasne isaanii. Sana booda asiin inni deemu kuni leading strandiidha. Gara gadiitiin immoo lagging strandiidha. Lagging strandiin gidduu gidduudhaan waan kutamee bahuu qabutu jira. Sababni isaas non-coding partii waan uumuuf is gonna be more detail waan ta'eef isa sekshinii itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. So hangammaatti kan ilaalle waa'ee DNAti. RNA'n immoo maal fakkaata? Isa maaltu adda godhaa yoo jenne simply DNA fi RNA wanta adda godhu uracilidha. Kana jechuun oddoo taayimiinii uraciliin bu'e malee normally beeziin isaanii wal fakkaataadha. Inni biraan garuu sila yaadattu yoo ta'e structurein isaa lama ture miti kan DNA. Kan kanaa garuu maanni single strandii qaba jechuudha. Strandiin isaa tokko qofa akka DNA structurii lama qabu. Dabalataanis immoo DNA'n tokko. Asitti garuu RNA yeroo uumamu gosa adda addaatu jira. Messenger RNA jira, transfer RNA jira, ribosomal RNA jira. Hundi isaanii hojii mataa isaanii qabu jechuudha. So all types of RNA are formed on DNA strand by transcription process. So in the next section we're gonna see them. So normally general image isinii kennuufi proteinii produce yeroo goonu jechuudha. Adeemsa proteiniin uumamu keessatti jalqaba DNAtu uumamaa. DNA'n gara RNA'tti jijjiirama. RNA'n immoo gara proteiniitti jijjiirama. So adeemsa kana keessaa maal hubattu? DNA'n gara maalitti jijjiiramuu danda'a jechuudha? Gara RNA'tti jijjiirama. So RNA'n DNA irraa uumama jechuudha simply. So RNA is the most important molecule in all what? All lives.
So normally jiinii isaa hereditary isaa guutummaan guutuutti akka DNA kan namaan ibsuu jenne kan vaayiresotaa immoo normally isa qofayyuu ta'uu danda'a jenneerra. Kana jechuun garuu nama keessa hin jiru jechuu miti. It is within all lives. It is very important. RNA is involved in variety of functions. Hojii adda addaa qaba seelota keessatti jechuudha. So this function can be production of or synthesis of protein as well as storage of genetic information in some viruses. Virus adda addaa keessatti genetic information dabarsu store gochuudhaaf ta'uu danda'a as well as synthesis yookiin proteinii uumuudhaafis ta'uu danda'a jechuudha. RNA facilitates translation of DNA into different proteins. Translation jechuun adeemsa RNA itti gara proteiniitti darbuudha. So sana facilitate godha laaffisa isheen karaa banaa jechuudha. Normally DNA immoo RNA kan jijjiiramu transcription jedhama maqaan isaa. RNA immoo gara protein translationii jedhama jechuudha. By the way, there is also reverse transcription in which RNA can be used for synthesizing DNA. RNA qofa miti DNA irraa kan uumamu. DNAnis immoo RNA irraa uumamuu danda'a. Inni sun immoo reverse transcription jedhama. DNA gara RNA yoo ta'e transcriptionidha. RNA irraa gara DNA yoo ta'e immoo reverse transcriptionidha jechuudha. So, for example, it serves as a messenger in conveying instructions between DNA and ribosome during protein synthesis. By the way, chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan jechuudha gidduudhaan isin yaadachiisa. Subscribe godhaa please. Dabalataan immoo I want to ask you that maal fakkaata baruuf barsiisuun keenya? I don't know. Viidiyoon kun yoo kan isin fayyadu ta'e jechuudha. Orderiidhaan toopikoota jiran kan biraa irratti keessumattuu more biology irratti focus godhee haa ta'u malee dabalataan warra kaanis normally yoo fedhii qabdu ta'e isin hin barsiisa. Sanaaf garuu koomentii keessan osoo naa keessanii koomentii keessan irraa ilaalee anaafis jajjabina naaf ta'a. Barataan dhugaa viidiyoo kanarraa fayyadamaa irra taanaan anis yeroo kootti kennee viidiyoo kana isiniif hojjechuuf jajjabina naa ta'a waan ta'eef tokkoffaa yaada keessan naa barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinii mijateera ta'e lammaffaa subscribe gochuun maatii ta'a. Viidiyoo biraa yeroo hin gadhiisu isin qaqqaba. Sadaffaa immoo yaada keessan naa kennaa. Maaltu asirratti maaltu gaariidha? Bifa kamiin osoo hojjennee yoo itti fufne gaariidha? Tooppikiin biraa maal irratti osoo hojjennee barbaaddu isa jedhu yaada otoo naa kaastanii baay'ee natti tola.